Akkam jirtu daawwattoota keenya jiraatoota biyya Ithiyoopiyaa keessaa fi Itiyoophiyaan ala kan jirtan amma oduu har'aa isiniif qindeessine gara keessanitti kan itti dhaamsinudha. Gara mata duree keenyatti yeroo darbinu tokkoffaarratti mootummaan Itoophiyaa humna raayyaa ittisa biyyaa guutuun waraana humnoota TPLF waliin godhamutti akka deebi'u beeksiseera. Beeksisa kana keessatti yaadonni ka'an maal fakkaatu? Beeksisni kun furtuuwwan odeeffannoo maal qabataniiru kan jedhu gara daawwattoota keenya isinitti kan dabarsinu ta'a. Itti aansuudhaan Reeffi namaa laga daangaa Itoophiyaa fi Sudaan jiru keessa argameera. Odeeffannoo kanarra qabnu gara keessanitti kan dhiyeessinu ta'a. Dhumarratti hiriirri deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa fi balaaleffannaan gara shororkeessaa TPLF magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jiru. Odeeffannoo kanarrattis qabnu gara daawwattoota keenya isinitti kan dabarsinu ta'a. Wajjin tura. Mootummaan Itoophiyaa humna raayyaa ittisa biyyaa guutuun waraana humnoota TPLF waliin godhamutti akka deebi'u beeksise. Ji'a tokko dura labsiin dhukaasa dhaabuu gamtokkee labsuun naannoo Tigraay gadhiisee kan bahe mootummaan federaalaa ergasii humnoonni TPLF naannolee Affaarii fi Amaaraa tokko qabachuu hordofetti humna jabaan waraanatti deebi'uuf kan dirqamu ta'uu kan ibse. Mootummaan karaa ministeera Hajaa Alaa ibsaa jimaata galgala baaseen dhukaasa dhaabuu deeggarsa namootaaf jecha labsame humnoonni TPLF'n fudhatamuu dhabuu isaatiin akkasumas naannoleen biyyatti biroo aleellaaf saaxilamuu isaaniitiin ji'a tokko darbeef mootummaan tarkaanfii ofirraa ittisurratti qofa xiyyeeffatee jijjiiruun haleeluu akka eegalu ibse. Ibsi kun kan bahe waayitaa humnoonni TPLF bakka hambaa addunyaa ta'e Laalibalaa to'achuu isaanii erga dhagahameeti. Dhukaasni gama kaniin dhaabbachaa waan hin jirreef humna ittisa biyyatti guutuu ni dulchiifna jedhee mootummaan ibsa isaa kana keessatti torbanoota muraasa erga mootummaan raayyaa ittisa Tigraay keessaa baasee kutaalee Itoophiyaa guutuutti galmeen miseensota waraanaa haaraa bal'inaan gaggeeffamaa ture. Naannoleenis humnoota addaa isaanii gara addaa waraanatti dulchisanii turan. Mootummaan ibsa isaa keessatti gochaan TPLF obsa mootummaa federaalaa qoree mootummaan ejjennoo ofirraa ittisuu qabaate ture akka jijjiiru dirqisiisaa jira jedhe. Dabaluunis mootummaan Itoophiyaa gareen dubbii barbaadu kun naannolee ollaa halleellaa jiruuf jireenya uummata akka jeequ hin hayaamu jedha. Laalibalaan harka TPLF galu hordofee hogganaan biroo bulchiinsaa fi nageenya naannoo Amaaraa obbo Sammaa Xurunaa jimaata miidiyaa naannichaa Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshiniif yaada kennaniin namni hunduu dula ofirraa ittisuu kanatti akka makamu dubbatanii turan. Dhimma kana ilaalchisee Asosheetiin Pireesiif deebii kan kennan dubbiin himaan TPLF Geetaachoo Raddaa humnoota isaan loluu bahan simannaa ho'aa goonaaf jechuu deebii kennaniiru. Haala naannoo Tigraay jiru karaa nagaa fixuuf mootummaan dhagaa hin garagalchine hin qabu kan jedhu ibsi mootummaa federaalaa kun humnoonni TPLF yaaliiwwan isaa fudhatamaa dhabsisuu ibse. Dhaabbileen idila addunyaa gochaa hidhattoota TPLF kana akka balaaleffatu irra deebiin waamicha godha jedhe mootummaan Itoophiyaa. Mootummaan Itoophiyaa amma dura irra deddeebi'een hawaasni idila addunyaa gochaa hidhattoota TPLF balaaleffachuurraa dhimma keessoo Itoophiyaa keessaa harka galchuuf badii qaamolee kana osoo argannu callisuun ejjennoon isaanii maal akka ta'e gaaffii natti uuma jechaa ture. Ibsaa isaa kana keessatti fedha uummata Itoophiyaa isa kaardii filannoo ibsamee sarbuuf sochii fi dhiibbaa godhamu kamuu cimseen balaaleffadha jedhe mootummaan. Filannoo biyyaalessaa ji'oota duraa godhameen walqabatee sagalee mootummaa hundeessuuf isa dandeessisu kan injifate paartiin biyyaa bulchaa jiru mootummaan haaraa ijaaramu miseensota paartilee mormituu of keessatti kan qabatu ta'a. Mariin biyyaalessaa amma dura eegalees itti fufee ijaarsi dimokiraasii akka cimu akka hojjetus ibsa afaan Ingilizii barreeffame kana keessatti ereera. TPLF waraana dhaabuuf haaldureewwan mootummaa akka fudhatu barbaadu lafa kaahee ture ta'us mootummaan federaalaa immoo haala duree kana hin fudhanne. Dhiyeenya mootummaan Ameerikaa qaamoleen lama haalduree tokko malee waraanni atattamaan dhaabbate. Mariin biyyaalessaa humnoota siyaasaa hunda harmachiisuu akka geeffamu waamicha godhee ture. Reeffi namaa laga daangaa Itoophiyaa fi Sudaan jiru keessatti argamee jira. Hoggantoonni biyya Sudaan kutaa biyyatti naannoo
kasalaatti reenfa namoota 50 bishaan irratti arguun isaanii himaniiru. Reenfichi kan namoota wal waraansa naannoo Tigraay keessa jiru baqachaa jiran akka ta'e kan himan hanga'oonni Sudaan kun namootaan kana keessaan kan rasaasaan rukutaman yommuu ta'u, kaan immoo akka harki isaanii walitti hidhame ta'e dubbataniiru. Hanga'oonni sababaan du'a kanaa maal akka ta'e qorannoo saayinsiitti barbaachisa jedhanii Aangaawwan kana dubbatan sababa miidiyaaf ibsaa kennuuf eeyyama hin qabanneef maqaan isaanii akka hin tuqamne ta'ee jira. Hojjettoonni eegumsa fayyaa Itoophiyaa kanneen hawaasa daangaa Sudaan kan hamdayeet reeffi namoota lagasseetitti kan takazee jedhamuun beekamu irratti arguu isaanii mirkaneessan. Naannoleen baatilee 9 walitti bu'iinsa Tigraay keessatti itti gaggeessame bakka lammiiwwan Tigraay humnoota Itoophiyaa fi onni isaanii ennaa humnootni Tigraay lola turanii gocha gara jabina raawwatan jechuuf himatan keessa yaa'ii lagi takazeedha. Dhumarratti hiriirri deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf balaaleffannaan garee shororkeessaa TPLF magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffamaa jira. Hiriirri deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa fi balaaleffannaan garee shororkeessaa TPLF magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffamu jiru kun gocha badii garee shororkeessaa abuut balaaleffachuu fi raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuuf agarsiisuuf hawaasni magaalaa Finfinnee fi naannawaashitti argaman fardeeniin dabalamuuf addabaabayii masqalitti hiriira bahuun sagalee isaanii dhageessisuu irratti argamu. Hiriira kanarratti dhaadhawwan Itoophiyaa wareegama keenyaaf ijaaramte wareegama keenyaan ni eegganna. Gooticha raayyaa ittisa biyyaa keenyaaf kabajuu malaaf seenaa gootummaa malee seenaa gantummaa hin qabnu. Gidduu seentummaa biyyoota lixa haa dhaabbatu kan jedhuu fi kanneen biroo fakkaatu. Kabajamtoo daawwattoota keenya oduu har'aaf isin qabannee dhufne kana fakkaata. Kun chaanaalii oduu miidiyaati. Chaanaalii keenya haaraa warri taatan subscribe gochuudhaan akka maatii keenya taatan isin affeerra nagaa ta'a.